Na'amanii jaabar Itoophiyaa namni wanti dhaabsisu hin jiru. Bakka isiin dhaquu teessu na'amanii jaa akkamitti haawu mee maalirra dhaabbateeti nama osoo namni wal ajjeesu osoo namni gudeedamu osoo finfinnee bakka inni taa'u keessaa namni ukkaanfamee mileena gaafatamu sigale osoo paartii isaa keessaa jijjiirama barbaanna jee namni hidhaa jiru sigale osoo paarlamaa keessaa nama isa gaafii gaafate akkamin na faarsuu malee gaafii na gaafattan jee je'ee hidhaan haqaa jiru mee akka dimokiraasii kamiin isarraa eeggadame mee maaliin isa amana isin maaliin isa amantame warri na daawwatu mee isinummaan tokko tokkotti taa'eef laala amma waraanni tokko yoo kanuma kan tarkaanfiin fudhanne taa'eetu na'amanii tarkaanfiin fudhachuu taa'a na'amanii jechuu wayitaati amma woboo yoo kufisuu baate yoo tarkaanfii isaa guyyaan torbaaniin nu gabaasee viidiyoon barruudhaan waa hundaan nu garsiisuu baate waan inni itti jiru nuti hoy beeynaadhe waa kan taane saniifu namichi gartee dheengadda intarbuusaa ta dheengaddaa tan taa'ee mucaatti haasawsan yoo laalte gartee gurbaanis gaafiin sodaata gaasii galee silaa gaazexanyaan jabaaniif kenneeti meemma kunoo nageenyin jiru fannoo asii lolu jirti woboo asii lolu jirti warra khibbaati ichi lolu jira soomalee asii daangaa saamu jirti suudaanii daangaa Itoophiyaa keessa jirti sigale masriidha akkamitti layni abbaayee bifame jettee jirti TPLF lolu jira meegaa badhaadhinni jettu hummee hijeetti silaa gaazexanyaan jabaan osoo warriif kennu jiraate gaazexanyaan jabaan akkasi gaafii gaafataa jechuudha saniifu namichi woohuu ifumatti haasa'ee galee jechuudha abjuu waan haasawsan ifiifutti naman wallaahi afaanumaaniin dubbachuu qabaa lubbuun na keessa jirti barkunoo asumaan jiraa jee harka baasumaafi sigale gabbaheetuma footuma if kaasuu fi gabbahee waan hin taane lafaan lafe mal ifiifutti amanne jechuudha waan lafaan lafe sigale saniifuu ummanni keenya bifa dammaqinaatiin dhaabbachuu qabdanii bifa dammaqinaatiin hoggee hayyoonni keenya xiqqoo isinii dalage dhiibii qabdanii jechuudha maaliif bineensa kana xumura godhuudha namichi kun ati duute jiraatte manaa wajji gubatti irra sin kaayyanne amma galii Itoophiyaa guutuu Oromiyaa irraa guuruu deeman sanuu lafa nageenyi jiru Harargee Baalee Arsii Jimma lafa hanga isin guutuu kafaluu deemu gibira ammaas deemu kana haga aanaa guuturratti miliyoona 50 ramadanii yoo fiduu baattan cirbi dhaqaa jaanii dabarsanii jiranii jechuudha ijoolleen bulchoota waan guutuun qabdu sheeyxaantichaa booyyee gaggannee booyyeen gartee harroota xixiqqaa nyagoo harroota xixiqqaa godinaa kana kenne harroonni xixiqqaa nyagoo xixiqqoo isin keessa kaayyate kana gabbuusaa jechuudha filannoon hin jiru kun ajaja sheeyxaantichaati waan ajaa'ibaa takkaan dhagee namni keenya hanga namicha kana amanuu ture namaatu Harargeerraa horii gurguratee abiyyi nuti beeynu kanaa miti abiyyi keenya nurraa jijjiiranii meelaal ummanni kun hangatti qaalicha wasaa kanatti amanuu ture abiyyi keenya nurraa jijjiiranii abiyyuma saniin 4 kiiloo dhaqee ati abiyyi keenyaa jee afaanuma isaatiin gaafadhaa jeeti finfinnee dhufee sigale ol naquu didaniichi oofan jedhan sigale abiyyuma saniin gaafii gaafadhaa ati abiyyuma keenya kan dursanii kalammaa wajji deemu sanii jeetiin gaafii gaafadhaa jee ummanni keenya hangatti akka maraatee waan godhu wallaalee sigale kara guruus wallaalee karatti guruus wallaalee jeeqamaa jira karaa santu arra Waashingtan diisitti qophaawaa jira sigale hoggii karaan sun qophaa'e kallattiin kaayamte xumurri sirna kanaa yeroo gabaabaadha saniifu warroottan arra gartee ulee godhatanii ummataan isin dha'u jiran
warroottan ummata keessa deemtanii ummata keessaniitanii ummata keessan rakkisaa jirtan irrumaan isinii deebi'an irrumaan isinii deebi'an wallaahi dheeraan fedhe bakkatti dhaabbatu qaba kanaa booda dhiifamni kadheen gadda godhamee sun hin jiru badii ummata irra dalaydaniif araddaa keessatti dalaydanirraa eegale ganda keessanitti dalaydanirraa aanaa keessatti dalaydanirraa eegale haga oromiyaatti haga federaalatti badii teessanittuma gaafatamta ummata keessan cinaa dhaabbadha ummata keessanii wajjin dhaabbadha ummanni rakkataa jira maana uumte ji'in maraataa jira ummanni yaa rabbii khaliqa maaliif biyya tana keessa na lalachiiftee jechaa jira naggaadeen maraachaa jirti amma nama tokko nama saahiba kiyyaa jira mee waa gurguradheetiin dalagadhaa jee suuqii xiqqoo takka 100 takka walii coccoratee bitate gibirri isaan itti ergan 200 inni nuu dalagaa 100 takkaan eegale gibirri isaan itti fidan 200 jechuudha osoo 200 kanallee kenneefi amma buusii biroo jiraa jechuudha guyyaatti aanu buusii birootiif dhufan kana hunda maaltu fide namichi diploomaasiidhaan addunyaan harka jalaa fudhattee jirti jechuudha kana hunda duraan addunyaa cufuu ture gaafa wayyaanee kana buusiin kun maaliif hin baay'anne yoo jette diploomaasiin nagaya qabdi ameerikaa wajjin awurooppaa wajjin afrikaa wajjin arabaa wajjin nagaya qabdi jechuudha qaallichi abudabee takkitti malee namni isa jala jiru hin jiru sigale waan amma ummata irraa guuru tana dur baay'atama paarlamaan Itoophiyaa taa'ee lallabu kana eessaa dhufe yoo naan jette ameerikaa kafalaa bar baay'ata hangana lallabnee jedhanii gamtaa Awuroopaatti erganii gamtaa Ameerikaatti erganii Ameerikaanota baasii godhaafi bar kana hunda namichi waa takka naman dhaga'u Ameerikaan har'a haya jee walii farrama buru waan biroo dalaga namni laaleeti biitti tun nuti diigamurra uummanni Itoophiyaa huyyooma qaallicha kana chiifuudhaan osoo uummanni hayyoonni kun hin qophoofne qaallicha kana chiifuudhaan uummanni Itoophiyaa akkattuu yaa rabbi kamii baqanna jiru jira sababa taanaaniif biyya san keessattuu naaf uummanni biyya duwwisaa ja'aniiti innummaan har'a taa'ee bilcheessu jedhanii akka gaarii bilcheessu jira jechuudha. So waan addunyaan dhoorkatte san inni dirqamaan uummata irraa guursisu jira. Uummanni keenya silaaluma kafala rakkoon hin jiru. Hin qabu maal kafala? Sigale. Uummata ifiifuu roobni irraa qa'ee gartee tokkicha qabu gurguree kan tokkichi kun irraa hin bitamne. Firii uummata ilmaaniif fidu jiru. Kan midhaan duraa guggugan roobni dhabame. Sigale. Kanarraa buusii fidi hoggii jette. Awwadaay waan kafalan dhabaniiti qorqorroo manaa buqqisiisanii naggaadeedhaan qorqorroo buqqaate tana bitu qabdaa yoo bituu baatte ilaalcha biroo qabda jedhanii naggaadees bichisiisanii akkasii galii godhan. Amma guyyaatti aanu buusiitti aantu irratti bakka qorqorroo irraa buqqisan san bootaa san gurgursiisanii jechuudha. Boodarra namni kun jibbee takka baharattiif darba sigale waan ta'uu dhuma isaan beektu jechuudha. Amma ijoolleen aanota guutuu Oromiyaan hin dubbisan. Yaaboo kam taanaa jechaa jiran. Uummata kana jiruu isaa laallee garra dalagaa teenya yoo fiduu baattan akkana nuun jedhanii jiranii mee kam taanaa sigale. Uummata harkis hin dhooyne kana ijarraa qabachaa dhooyinaa siin jedhan sigale. Uummanni tana keessa jirti jechuudha biyyattiin sigale. So warri as teessanii bargarii fi farshoo quuftanii diimaa murachaa uummata kanarra sagalee taatan. Wallaahi rabbiilleen guyyaa malqaamaa isin gaafachuu ta'a. Jaawar jibbuu dandeessa, marroo jibbuu dandeessa, warroota mormituu kana jibbuu dandeessa. Garuu dhugaa jibbuu hin dandeessu jechuudha. Dhugaa yoo jibbite rabbii si jibba jechuudha. Dhugaa yoo jibbite gatii kafaltaa jechuudha. Guyyaa qiyaamallee gatii kafaltaa jechuudha fuula dura rabbii dura dhaabbattee yoo dhugaa jallifte bar warratti kakatu jira wallaahi namichi kun nama kanaati wallaahi jeeqa namicha kanaa jecha kakatu jira sigale namicha kana nuti nu caalaa namni beeku hin jiru tempereechara qaama isaa hanga ho'uu beeku sigale hojiisa
amma fannoo wallagga keessaa nama fixu jirtu kana fannoo gaafa oromiyaan fannoo hiikkachiifnaa qawwee hiikkachuu qabdanii jettan amma isin duruu irraanfattan gaa oromiyaan qawwee hiikkachuu qabanii gaafa jaanii tarkaanfii fudhachuu kaan qawwee hiikkachuu qabanii je'ee namni lolachi banee fannoo haarayaatu wallaggaan dhufuu deeme jee ifumaa wali jaaree annaawunsi gooyisee ibsa kennisee wanni sun ichumaan bishaan du'ideen garree ta oromiyaan qawwee galchuu qabanii nuu isin eegaa jettee qawwee irraa sassaabuu haati maaliif hin barbaachisu jechuudha maaliif isaaf nageenyi sheexaanaaf nageenyi hin barbaachisu jechuudha sheexaanni dhiiga dhuguu fedha bulti diiguu fedha ollaa diiguu fedha saba diiguu fedha biyya diiguu fedha jechuudha sheexaana takkaa waa ijaaren garre sigale waa diiguu malee sheexaanni bira gartee ijaaraminsi hin jiru sheexaana biraas araarri hin jiru wanni guddoon na gammachiise maali amaara keessaa oromoo keessaa soomalee keessaa sabaa sablammii biyya san keessaa hayyoota ala kana jiru fi keessa jirurra namichi kun xiqqeesh takkaa mee haftun beeynu araaraan dubbiin tunaa xumuramtu hajuu tokko hin jiru jechuudha ka'uu qabarra walii galee jira maaliif namni hundi hanga danda'uun dhiibee dadhabee jechuudha bakka hin dandayamuu kana qaceelchuun hin dandayamuu kanaa wajji araara taa'urra aduun tun gartee bakka seente saniin ol deebitee haa baatu turre dhihaata sigale ja'aniiti hayyoonni guutuun ka sabaa sablammii guutuu walii galanii wal marihachaa jiran so rakkoon dila anaasee kana abbaan eenyu abiyyi ahmad alii nama maqaan jedhamu sheexaanticha guddaa daavloos addunyaa tana hagogaa namaa uffatee deemu daavloosanii jechuudha kaniifuu uummanni keenya hayyoonni gadiin isinii bahu ta'anii karoora jiru hunda hayyoonni gadiin isinii bahu ta'anii qophooytanii sigale eeggachuun dirqama keessanii jechuudha hayyoonni keenyaas uummanni biyyaa baay'ee gubatee jira uummanni oggee akka gubate yoo xiqqisho wanni takka kaate biyyuma tanaa diiguun malchiisaa jechuudha biyya tana yoo diigan yoo xiqqoo wanni takka kaate wanni biyya tanaan tasgabbeessan uummata akka gubate kanaan tasgabbeessan ni ulfaattii beekadha suuta keessattummaa waboon faan halkanii guyyaa leenjii humna jabeeffachuu waan dhufu tana akkamitti dura finfinnee to'achuu dandeenya kan nageenya buusu si ta'uu qaba laal anjala mureetiin siim masaraa san namni to'achuu qabu isin no matter what waliigallee dhuga waltaanee dhuga sun akkuma jiru ta'e masaraa 4 kiiloo san kadhaabbachuu qabu oromoodhaa jechuudha woboodhaa jechuudha bakka san namni dhaqee dura to'achuu qabu biyyatee keessa dhufee namni to'achuun hin danda'amu jechuudha Itoophiyaarra waliigalle malee oromiyaan teenya jechuudha oromiyaa qabannee naannoo amaaraa qabatee naannoo tigraay qabatee wal kabanyee akkamii walii bulla irratti waliigallee jechuudha saniifuu maal godhuu qabda bakka sanaati to'achuu qabda jechuudha kana to'achuu maal godhu humnatee piippitti hin qisaasin piippi yoo dhuftee si dhooyitee hunda'in amma hunda'in amaarattuu humna fixachaa jirti tidhiisi ifiifuu daameeji wal godhaa jirti kun sin barbaachisu sigale tidhiise humnatee leenjifadhu humnatee qopheeffadhu ololaa fi ololtuu waan jaamtu tidhiisi tun hundi warra harka kennuu teessu sigale so hayyoonni keenya akkanarra dalagu wanni tun akka gartee raayyaan ittisaa kunillee hin diigamne raayyaan ittisaa kun bifa kamiin akka shiifti ta'ee woboo ta'u sigale woboorra waraana biyyattii teenyee mari'annee waraana biyyattii godhannu sigale woboo qofaanii hin bultu
obbo qofaan bultii jettaniitis hin yaadina. Waraana biyyattiitu uumamaa jechuudha. Waraana yoo daangaan Itoophiyaa lole tuqame loluutu uumamaa jechuudha. Waraana yoo kursiin namaa tuqamte lolu ni bada jechuudha.